Ashamaa harka fuunee hordoftootaaf daawwattoota maatii shaashee niwustuub akkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Egaa hordoftootaaf daawwattoota keenya kanarra qabadhee dhufe guyyaa kaleessa akkuma yaadatamu anillee viidiyoo tokko waraabee gadhiisee jira. Viidiyoo kalee micayyoo Baangaalii waliin suuraan isii bahee akkasumallee viidiyoon isii bahee jiru sana irratti namoonni baay'een viidiyoon isii bahee jiru. Viidiyoon hin qabdu soba suuraa waliin kaatee jirti jaarsa isiitii jettan ani immoo viidiyoo san qabadhee dhufee jira. Viidichallee ka waliin laallu ta'a hanga xumura sagantaa kiyyaatti afaana turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik godha nama hedduu bira ka'u akka micayyoo san yookaan Jamiila bira ga'ullee godha isiniin jedha. Viidichi akkuma beekamu namni kalee suuraadhaan laalaa ture ani immoo viidiyoo lama irra hahama ka waa'ees bakka saalqunnamtii waliin dalaguu fi ka inni ciibsee humnaan abu ka inni ciibsee humnaan viidiyoo waraabbatu ka isiin illee argitu qabadhee dhufee jira. Ka isiin argitu san ka inni waraabe isinii maxxansa. Kaan immoo seerri yuutuubii naan eeyyamu seerri sooshaal miidiyaa gara miseenjariitiin na ergame waan ta'eef feesbuukii irratti illee ba'uun naan eeyyamu waan ta'eef warri barbaadan miseenjariin isinii erguu danda'a. Warri ilaaluu barbaadan garuu viidiyoo kana sheer godhaa sabiskiraayib godhaa yuutuubii kana Mubaarak Muzeemaa biraan nageessa. Sababni isaa namni kalee mucayyoo san dubbise Mubaarak Muzeemaati. Mubaarak Muzeemaa dubbisee bilbilaani suuraa waliin ka'ee jira. Abbaa warraa kiyyaa viidiyoo maatuun qabu viidiyoo isaa yoo baaftan na adabaa waan feetaniin jettee jirti isinii dhiifama godhaafi jedhee dubbatee jira Mubaarak Muzeemaa. Angaruu viidiyoo isii qabadhee dhufee jira. Viidiyoo san wajjin laal viidiyoo san laallee walitti deebina. Kanaaf subscribe like godhaa share godhaatii jedha. Yaa viidichi kana namichi illee isa ta'uu sirri adda baasa. Suuraan viidiyoon illee ka isii ta'uu adda baasa. Yaa akkuma amma waliin argine kana laala suuraa duubaa yoo inni dirqamaan ol qabee akka osoo isiin fedhan qabne osoo isiin didduu dirqamaan suuraa kana irraa waraabbatee kana jechuun dhiibbaa wayii miidhaa wayii akka inni irra geessuuf yookaan suuraa kana tariitii viidiyoo kana kan inni waraabeef ittiin sodaachisuuf si galee yoo isiin biraa deemtu taate ittiin sodaachisee ay deebi'e yookaan waan fedhe sirra dalagaa jechuuf ani ka jedhu gaafa viidiyoo kan inni waraabu argite abbaa warraa kee yoo waa miidhaa si barbaadu baate waa si godhuu barbaade wanni inni maal viidiyoo kan waraabbatu maali waraabbata jaalachuun rakkoo miti itti heerumuun rakkoo miti viidiyoo makana hamaan namni hamaan kana caalee hin jira. Bar silaa namni kun Oromoo ta'e Oromootti illee yoo himatte hiriyoota isaatitti illee yoo himatte gosatti illee yoo himatte mootummaa biyyaatitti illee yoo himatte si jalaa dhagayan. Garuu kana diinni irra hamaan kana caale hin jiru. Diinni irra kana olii hin jiru. Nama ati waliin nyaattee dhudde nama ati qaama kee nikaa hidhattee waliin qaama kee qullaa ciiftu wajjin ciiftu waan feete hojii dalaytu nama kana mee akkami boru waliin jiraata. Ishi ta'e heerumte rakkoo miti. Maa fiicharii kee akkam fuuldurri kee akkam hin bareeda fuuldurri kee hin ta'a. Bar namni kun nama biyya Baangaalii yookaan Baangilaandish irraa dhufe. Ati bar Baangaalii wajjin biyya isaatti galuu hin dandeettu. Jireenya keessan biyyuma Arabaatti haga sitti fayyadame si fayyadamee haga si dhiite haga mallaqa keessirraa nyaate si nyaate yoo fedhe osoo si dhalchellee daa'ima ofii san deebi'ee sirraan fudhatu achumaan si gatee si biraa lixu. Ati meeshaadha. Ka si gatee si biraa inni deemuuf ati meeshaadha. Please yaa shamarran keenya dhugaa isiniin jedha. Wallaahi bakka dhaytan namatti heerumtan laalladha. Waan fedhe haa ta'u nuti amma akka Itoophiyaatti Amaaraaf Tigree ni jibbina miti. Amaaraaf Tigree irra kanatu alagaadha. Yoo xiqqaate Amaarri biyya keetii bahee Itoophiyaa keessaa bahee yoo xiqqaate bakka sanii warri keessi arge silaalee si arga yoo miidhaan tokko sirra gahe. Garuu gaafa ati Baangaalii deemtee Baangaaliitti heerumte Baangaalii namni Oromoon hin jirtu namni biyya san dhaqee silaaluu danda'u hin jiru.
finna keellee osoo ati waan feete qabaatte maatii kee gargaaruu hin dandeettu maatii kee du'aaf jiruun arguu hin dandeettu warri biyya faranjii rakkoon qabu osoo biyya faranjii taatee faranjittoo heerumte heeruma jaalala homaa rakkoon qabu waan jajjabeeffamuu qabu namni yoo jaalate waan fedhetti heerumuu danda'a akkuma ijoolleen keenya fakkeenya warroonni biyya Awurooppaa Ameerikaa jiran ni fuudhani faranjii haa fuudhanii fira nuujaa baay'isan biyya diimokiraasii qabdu biyya namni keetti si argu biyya abbaa feete affeertee namni itti si argu kana garuu baangaalitti namni si argu hin jiru ani dubbiillee isinitti hin dheeressu viidiichuma kana akka laaltaniif dhufe namoonni hedduu waan na gaafataa tureef yuutuubii kana sabskiraayib naa godha laayikii godhaatii mubaarak muzeemaa biraan ga'a viidiyoo kana akkasumas isiniin jedha baay baay